intalli shamaraa tolan jaallattu. Intalli shamaraa dhiira ignoor godhu jaallatti. Intalli shamaraa dhiira itti boonu jaallatti. Dhiira kaffi ziqqi godhu jaallatti. Dhiira yeroon kennineef jaallatti. Dhiira biizii jaallatti. Dhiira amma itti bilbiluu hin jaallattu. Warri jettanii yaaddanuu kun dogongora. Dogongora gaafa isiniin jedhu intalli shamaraa akka abaabooti. Kunuunsaa jaallatti. Intalli shamaraa dhaggeeffachuu ni jaallatti. Rispeekti gochuu ni jaallatti. Utuu isiin sitti himin taradda'uu ni jaallatti. Intala shamaraatti akka jaallattu akka ishee malee jiraachuu hin dandeenye itti himin. Dhugaadha. Jaalala kee itti maddu garuu daangaas hin dabarsin. Intalli shamaraa kabaja jaallatti kabaji. Sababiin isaas intalli shamaraa jechuun anka akka qooti daftee cabdi. Nabiyyi Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkas jedhan. Intalli shamaraa boorsee miti atteffatteeyyuu garaa nama nyaatti jedhan. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tole, isin immoo viidiyoo kana koppiliinkii sheerii duutii gochuun ergaan kun nama biraallee akka qaqqabu gochuu hin dagatina. Mana kana foloo gochuun hin jajjabeessaa. Jirtu! Ma eessa jirtan? Eessa jirtan?